Ashamaa akkam jirtan hordoftoota goshootii YouTube. Har'aan tana keessummaa haaraa qabadee isin dhiyaadheera. Keessummaa isin qabadee isin dhiyaadheellee akkuma beektan maasharii warri beeknellee hin bartanii isin jedha. Gaafiif deebii gabaabaa waliin goonaa. Gara gaafiif deebiitti osoo hin dabriniin duraan mee keessummaa kiyya kanaanii wal baraa of isin barsiisanii. أي الشما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما أركفوني يويا كبجمتوتا جلتمتوتا هردفتوتا قشو أورتوبي جلتي رقمتا وندكيسانيو بقى جراتني ربين بقى يوانا سنقاتي أنين ماشر أورو توبي جرما ورنم بين اللي أسمع كنبرتن أكدفتني ماتنا تاتن warri goshootuu biyya jalatti argamtan hundi kan keessaniyyuu sagantaa gaafiif deebiidhaaf affeeramnee jirra. Amma xumura sagantaa kanaatti nu wajjiniin turtii gaarii akka dabarsitan abdii qabna. Hanga xumuraatti nu wajjin ta'a sheer laayikii gochuudhaan immoo obboleessa keenya jajjabeessaa isiniin jedha. Okay, Maashar mee gaafiin tokkoffaan akkana jedha. Guyyaa hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu mirkaneeffatte miira akkamii keessa turte mee nuuf ibsi jedha. Yaa namni guyyaa gaafa sanaa hin gammadin jira natti hin fakkaatu. Warra siluma jibbaasaa qaban malee namni hin gammadin. Gammachuun akkasiin nama gootu gaasin hundinuu ni beektanii gammachuun bifa baay'eedhaan namatti dhufti. Yeroo dhageenyu sana nuti amanuu dadhabnee jalqaba himamaa ture. Duraanis akkas waan akkasii piraankii taaneetti turre ijoollee wayii Jawaar Baay'ira jettee duraanis ittuma nuti leebiirra jiru nutti himtee turte. Sanumarraa kaanee mucattii sanatti illee aarree dhiifama akkasiin gaafatti gochisiifnee turre jechuudha. Akkuma sana kun immoo qaamaan ijoolleen na bira jiranu Jawaala ilaalle bakka taasisaa wayii jirra. Jawaala ilaalaa jiru. Akkas yeroo jedhanu jedhanu soba jennee dhuma dhiibnee Ahmaddiin gadhiiseera jedhan. Yeroo sana yeroo Ahmaddiin jedhamu akkuma waan nu kenna keessaa ta'e inni kaan suudii bu'aa inni kaan olumaa gadi utaalee walitti mammarama. Nama baay'eedha waan ta'eef walitti mammaramne gammachuu addaa wayii nutti dhaga'amee bakka jirru wallaalle suyyudii nama buunee rabbiin galateeffannee nu jennu immoo dafee iyyuu hin baane sa'a lama wayii turee gantanaayyuu bahe. Gammachuun egaa yeroo sana eegantanaan kifilii kootti galee qophaadhuma kan kooti manuma keessaan gaa olii gadi fiigaa ture. Gammachuu addaa gammachuu duraan argamee hin beekne akkuma gaafa Hacaaluun du'ee jarri dhamanu gaddi guddaan nutti dhufee galee jedhe fuula keenya irratti uwwifamee boo'ichaan wallaallee guyyaa gaafa sana ammoo kolfinee gammannee iyyinee baroonnee gammachuu kana hin jedhamnetu nutti dhaga'ame. Ammallee gammachuun kun feexa baatuu fi kan nuuf turtu kan bara lanaa gaddi tokko hin argamne gammachuu fi taphaatu rabbiin nuuf taasisu hin jedhaga. Okay, gaafii lammaffaatti dabarraa. Gaafii lammaffaan ammoo Jawaar yeroo kanatti ni hiikamaa jettee yaaddee beektaa jedha. Jawaar yeroo kanatti ni hiikamaa jettee yaadde. Yeroo kanatti ni hiikamaa ni dubbatan ni hiina jedhu garuu maali ni beekta akkatti qabanu dhabaniyyuu duraan cinqamaa turanii gara jaraatiin sila harka jaraa jira harka jaraa galfatanii waan kana Afrikaa yoo baasanii jedhan akka yaada kiyyaatti waan baay'eedhaan akka namni uummata kun isa jaallatu Jawaariin jibbisiisu waan baay'ee godhaa turan jechuudha. Wama hundaan iyyuu mana hidhaa keessa taa'ee jaruma waan gorra jiru kana caalee jira jechuudha. Kanaafuu ani dhugaan baay'een gadda yeroo baay'ee du'aayiidhuma uummataatii du'aayiidhuma miidhamaa kanatti rabbi qaqqabe malee ni baasu jedhee gara jaraatiin abdii irra kaa'een turre. Garuu immoo rabbiin galanni haa ga'u rabbi irraa takkaa garaa hin murre gara rabbiitiin akka rabbi baasu guyyaa gaafa jedhe murteen sun ga'ee jedhee rabbiin akka inni baasu abdiin qaba. Rabbi irraa abdiin qaba. Gara jaraatiin immoo yookiin jarri kun aangoorraa utuu jarri jiranuu ni ba'an jenne nama biraatu dhufee aangoo fudhatee innaan ba'aa jedheetti yaadaa ture. As dhiyeenya kanattis ni ba'u jedhees yaadeen ture yeroo inni beellama sana iyyuu dhaquu didee beellama sana karaatti kukkutee akka hin barbaannu waggaa 2-3 nuu qaxara yeroo nuuf beellama kana nu dheeressaa nuni jedhu innis
fedhii ba'uun qabu jaruma ittiin eenyu gochuudhaaf jaruma kalas itti marraasuudhumaaf fedhii ba'uun qabu jarris yeroo ammaatti baasuun qaban walumaan dha'uuf natti fakkaate. Kamiifuu gara jaraatiin ni ba'a jedhee gara jaraatiin abdiin qabadhannee gara rabbiitti immoo anis abdii takkaa hin murree rabbiin immoo akka jaraas miti jarri waggaa 20-30 achi tursiisan ammoo aangoo jiran achi tursiisuu barbaadanii turani. Rabbi immoo maal godhe kunoo yeroo gabaabaatti dhufee nuu baasee jira galanni kan isaatti alhamdulillaahi jedha abdee ko goosho. Okay, gara gaafii sadaffaatti dabarraa yeroo Jawaar gara manaa geessan haalli itti geessan sun maal sitti fakkaatee mee nuuf ibsi. Haalli isatti geessan sun konkolaataan isa ittiin geessan haalli itti eegumsa isaa sun maal fakkaata? Haala Jawaar ittiin manatti galfame suni waan argamee beekne ajaa'iba namatti ta'e kanas poolisiin dura buutee yookaan federaalli ajajamee fi dura buutee akkasitti fiddu yeroon arge isa inni mana ga'ee jedhee achirratti iyyuu eegumsa cimaatu godhamaafii ture namatti mul'ata. Makiinaa sibiila uffatee dhagaadhaan fidanii achiin gaanii achirraa eega kaanii jedhanii immoo akka namni kaameraa waraabne manuma isaatti ol galuudhaaf iyyuu karaa bal'isaa jettee poolisiin olii gad eenyuutiin fifiddu ajaa'iba natti ta'e jechuudha. Mee warra kaanii feestaaliidhaan baasan warra jaruma wajjin jiru jedhamee eegamaa ture. Achi taa'ee kan filannoo irratti hirmaatee jedheyyuu feestaalii rarraafataa yeroo jarri walumaa gadi kophaa jara nama lamaan fi kan arginee ture jechuudha. Isa kana poolisiin duraa boodaan makiinaa poolisii keessa jiru kanuma makiinaan sana irratti gubbaa isaa irratti camadamee jira jechuudha. Waraana guddaatti camadamee jira jechuudha. Makiinaan kan biraa immoo duraanis boodaanis eegaa turte jechuudha. Akka yookaan mootummaa tokkotti sibiilaniidhaan marfamee dhufuun ajaa'iba nutti ta'e. Egaa wanti rabbiin guddisee jedhee yoo namni xiqqeessee jedhellee akka BBC'n guyyaa dheengaddaa himtetti nullee naasuun nutti dhaga'ame yeroo arginu jedhedha. Muummichi ministeera. Inni illee akka waa hin argine taasise ibsa BBC'n qabaate nullee naasuun nutti dhaga'ame jedhee yeroo dhugaadhuma rabbumatti akkas godhe malee jarras jaallatanii akkas godhani jechuun sun anaaf gaaffii natti ta'e. Nama ajaa'iba wayinatti ta'e abdeeku. Sun inuma hundatti ajaa'iba ta'e amma gara gaaffii arfaatti dabarra. FB'n kee riipoorti ta'ee sirraa cufamee beeka haga hayyoonni mana hidhaa jiran kana sababa garaagaraa waan garaagaraa gadhiisuudhaan FB'n kee yookaan feesbuukiin kee riipoorti ta'ee sirraa cufamee beeka yoo sirraa cufame yeroo meeqaaf sirraa cufame? FB feesbuukni kan koo yeroo lama tokko bara 2000 fi yeroo Hacaaluu sana natti fakkaata tokko immoo baruma 21 keessa natti fakkaata. Sana irrattis maali warra maqaan isaa maali qondaala mootummaa eenyutti ramadame Ayiluu Gonfaa nama achi taa'ee yeroo baay'ee nama rafu sana isan qeeqee isarratti eenyu godhanii sa'aatii 24 Kummoo sa'aatii 48 natti fakkaata malee baay'ee miti yeroo lama natti fakkaata sababa inni qeeqa waa'ee dhuma Jawaar sana irratti isaa waa jedhee narratti eenyu godhame jechuudha malee kan kun yeroo lamatudha kana yaadan yeroo lamatudha FB'n kun kan irratti jarree. Okay gara gaafii shanaffaatti ceena amma viidiyoon namni gammachuu Jawaar faan hiikamuu booda waraaban argite keessaa kan miira keessa si galche kan viidiyootti viidiyoo namoonni gammachuu Jawaar fa'a hiikamuu booda waraaban argite keessaa kan miira keessa si galche kan viidiyoo viidiyoo baay'eetu waraabame hundinuu miira keessa nama galchaa gammachuudhaan ni boo'ee maraata. Viidiyoon mana hidhaatti ijoolleen Suudi Arabiyaa ta'anii gammachuu yeroo ba'an Jawaar jedhanii olii gadi mana hidhaatti keessattuu miira keessa nu galchee kan ammas nu boosise viidiyoo sana. Maaliif ijoolleen kun ofiis mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa keessa nama waggaa ol rakkaa'ee jira akkasumallee nyaata dhugaatii qorraan miidhamaa jiran kan ofii sana dhiisaniiti Jawaar ba'uudhaan yeroo uffata ofirraa baasanii gammachuu isaanii sana ibsatanii akkasitti
ofirra isaaf akkas ta'an sana baay'ee ajaa'iba natti ta'ee lubbuu ofiirra akka Jawaariin jaallatan mana hidhaa keessa ta'anii isaa biyya ormaati utuu biyya keessa ta'e yoo ta'u biyya ormaati biyya ormaa kana keessaa biyya kanatti akka inni itti ilaalamaa jiru ijoolleen biyya Suudii akka jarri itti ilaalamaa akka namummaa hin qabne itti ilaalamaa jiranii akka bosonuutti adamfamanii qabamanii jiran achi keessatti illee ustaadii asirraa mana hidhaa ture galee jedhee namni wayin harkatti dadhabee dhannee afaanuma jaraa kana dhaqee tanan xiqqoo si afaan hin danda'a dhaqee kana dhennaan jedhe haadha himaar kabiir jette jaarsa guddaa waggaa 70 harkatti gamamee nuuf geessaa hakimaa jedhanii kana inni mootaa himaa jette jechuun biyya kanatti namummaa dhumti namni tokko waliif rifatu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu viidiyoon yeroo ijoollee mana hidhaa keessa taa'anii akkasitti gammachuu jaraa uffata ofirraa baasanii olii gadi naanna'anii ibsatan sun miira keessa na galchee na rifachiisa jechuudha. Viidiyoo sana jechuudha gabaabseeru. Okay, dhugaadha. Viidiyoon sun namoota hedduu miira keessa galchee ani illee akka gama kootiin maal qabachuu hin dadhabe. Gara gaafii 8ffaatti dabarraa 7ffaatti dabarraa jechaadha. Namoota sammuun hidhaman keessaa 3 maqaa dhahee jira. Namoota mana hidhaa osoo hin seenin sammuudhaan hidhaman ala osoo jiran namoota sammuudhaan hidhaman keessaa 3 maqaa dhahee jira. Namoota ala osoo jiran karaa adda addaatiin ergaa isaanii dabarfatan. Kan yaadattu jiraate maqaa dhahee. Eega Jawaar hidhamee warroonni sammuudhaan hidhamee jedhee tokkoffaanii Lammaa Magarsaati. Anneen gaddayyuu feesbuukii FB koo jalatti maxxanseen ture. Lammaa yoon ba'an jedhee ture. Yaadaan sammuudhaan hidhamee amma wanaayyuu hidhaadhaan baane. Jawaarillee ba'ullee inni mana hidhaatiin baane jedha. Namni kun nama amaanaa fuudhee uummanni sabni Oromoo hundinuyyuu amanee isatti kennee garuu inni dabarsee nama biraatti kennullee yaada isaa ibsachuu dhabuun yaada isaa uummataan ga'uu dhabuun waan keessa jiru uummata barsiisuu dhabuun achirratti inni illee ukkaamame zim jedhee yoo illee bakka biraa dhaqee jedhee yaada isaa haguma tokko ifa gochuun sammuudhaan hidhamee jira jechuudha hanga wanaan baane. Lammaffaan Adda Xayyibaadha. Adda Xayyibaan sabboontuudha. Sabboontuu cimtuudha. Amaanaan uummataas bira jira. Garuma lammaa turte yaada isii namni beeku yaada isii namni baru hin jiru jechuudha. Waan isin keessa jirtus barnoota taates maaliif hidhamtes waan irra ga'ee jedhes makiinaan siis yeroo tokko rukutameera isiinis akka ajjeefamuudha barbaadamtee dubbatamteetti yaada isii namni tokko hin himne jechuudha. Sadaffaa immoo jeneraala wayii jira. Jeneraal Kamaal Galchuu jennaan inni hidhame jechuudha namni sun hojii isaarraa illee iddoo inni jiru bakka inni jiru haa tokko wallaala jechuudha. Sadan kana yaadadha. Sadan kana yaadadha. Isallee namni waan ta'e. Turkiin illee yeroo tokko tokkotti qaqqabaa jira rakkoo shabakaatiin natti fakkaata kiyya ta'uu didu. Hordoftoonni keenya yoo katasaa turkiin kan qaqqabu taate nuuf oolchaa isiniin jenna. Gaafii 8ffaatti dabarraa baay'ee kolfe garuu hanganatti hin dhaabu silaa hordoftoota nutti mufataa fi gaafii 8ffaa maal jedha seete Jawaar Mohaammed uummata Oromoo hundatu jaalata jechuu dandeenya. Icciitiin Jawaar jaalataniif maali jettee yaadda? Namni hundi isa jaalata. Sababni isa jaalataniif maali jettee yaadda? Ani Jawaariin uummanni hundinuu ni jaallata. Keessattuu kan hin jaallanne hundinuu nima jaallata. Garuu isiidhumtiyyuu ni jaallatti. Inaaffaadhaa fi waan warra qabdu qofitee akkasumallee warra beekumsa hin qabne qofiteedha. Warri Jawaariin hin jaallanne. Sabab sablammii keessaa namni Jawaariin hin jaallanne jira natti hin fakkaatu. Hundinuyyuu ni jaallata. Warra Amaaraa kana qofiteetiyyuu saba jara leellisuudha fakkaata. Gosoonni gosa sana irratti kan dura sana deebisuudhaaf xiqqoo isa irratti walitti eenyu ta'u malee namni beekumsa isaatiin namni jibbee hin jiru jechuudha. Sababni icciitiin Jawaar akkanatti jaallatame maali inni beekta? Of ta'e jechuudha. Oromoo fadhaan Oromoodhaan jedhu of ta'e kanas ofuma ta'e jechuudha. Nama of ta'eetiyyuu ofiifis ta'e biyyaafis ta'a nama biraatiifis ta'uu danda'a jechuudha. Beekumsi isaa dura beekumsa of isaatii fi ofii isaatii ta'ee ka'eetii saba isaatii ta'e jechuudha. Saba isaa sana mataa ol qabe jechuudha.
waan saba isaa miidhu ijaan hin ilaalu jechuudha. Saba isaa ilaalee waan saba isaa miidhu du'aatii fi miidhaa saba isaa eega irraa buqqisee jedhee immoo sabaaf sablammiin illee fakkeenyaaf naannoowwan adda addaa irratti rakkoo mudatee jedhe yeroo naannoodhuma Amaaraa keessatti rakkoo mudataa ture keessatti yeroo OMN dajaneen gara sanatti ergamu rakkoo keenya numatu fixata inni nuuf hin gabaasinaa jedhanii didan jechuudha. Namni tokko dhala ilma namaati jedhee akka dhalli ilmi namaa tokko hin miidhamne akka inni mirga argatee jiraatu waan falmuu fi kanaaf jaallatame. Beekumsas immoo beekumsa akka ajaa'ibaatti qaba. Waan dubbatu immoo dubbiin isaa damma. Beekumsa kutee jira jechuudha. Mee biyya keenya keessa namni akkasitti waa hunda xiinxalee beeku. Yeroo duraanii inni saba isaatii ta'uu didee saba biraatiif ta'u dura of ta'ii ka'eeti saba biraatii ta'e booda ofiifis hin taatu saba sanaaf hin taatu jechoota isaa keessa. Dhugaadha amma ofiillee hin taane biyya isaa sana saba isaa duraa dhaabbatu sanaaf illee hin taane biyya saba sana dhaabbataa tureef naannoo sanaaf illee jeequmsaa fi diigamsa guddaatu dhufe jechuudha. Mee kanarraa maaltu argama? Ofiifillee saba ofiisii illee hin taane namni inni jedheen iddoo inni jedhe sanaaf illee hin taane kanaaf of ta'uudhuma isaatii fi beekumsa isaatii fi akkasitti jaallatame waan dhufuuf waan darbee waan xiinxalee beekuuf xiinxalaa siyaasaa jedhame inni iyyuu waan xiinxaluuf xiinxalaa waa hundaati malee xiinxalaa siyaasaa qofitee miti wama hundayyuu xiinxalee waan beekuuf kanaaf jaallatame jedha. Okay, gara gaafii salgaffaatti deemna dabarraa tokkollee intervii namni biraas sii godhu dhufee jira. Namni biraas dagalee kiyyaa intervii sii godhu dhiyaate. Maal seete? Osoo jaalalleen ta'e PP deeggarte. Osoo jaalalleen ta'e PP deeggarte yookaan ammoo haati manaa kee PP deeggarte ati ammoo paartii biraa deeggarte akkamii waliin jiraachuu dandeessu? Kanarratti haati manaa kootiitiif garaagara ta'uu hin dandeenyu. Nan hubachiisa. Nama sakaaniyyuu waan hunda jiru, waan dhufee jiru, waan ofii jaalladhee jedhee nan hubachiisa waan hin jaalladhee jedhee. Akkanumaan ka'ee waan tokko hin jaalladhu bu'aa ba'ii isaanii ni ilaala. Waan faayidaa inni qabu ni ilaala. Eega waan faayidaa sana argee jedhee hubachiisuuf nan yaala jechuudha. Gandummaa osoo hin taane wanti kun waan uummataaf ta'u waan sabaaf sablammii ta'u yoollee obboleessa kan koo ta'ee jedhe waan sabaaf hin taane yoo ta'ee jedhe paartii inni obboleessi kan koo uume ta'ee jedhe sabaaf yoo hin taane ta'e kan nama miidhu ta'ee jedhe ani ofii kiyyaa hin deeggaru jechuudha. Paartii saba Oromoo iyyuu hin ta'in paartii sabaa fi mukaa fi bineensaa fi namaaf kan ta'u ta'ee jedhe namni biraa sabuma biraarraa yoo kan hundeessu ta'ee jedhe paartiin sana waan dhala ilma namaa walqixatti ilaaluu fi nan deeggara jechuudha. Kan haqa qabu yoo inni kan dhara qabu ta'ee jedhee obboleessa koo waan ta'in hin deeggaru jechuudha. Haati manaa kootiillee silumaayyuu haadha manaa kan waa hundayyuu of harkatti bulchatu abbuma manaati waan ta'eef waan an deeggaruu qabdii nan hubachiisa. Sanaan booda immoo yoo isin kan waan an jedhu kana hin dhageenye ta'ee jedhee dogongora ta'u garuu jechaaf ilaameef dhaan wal hubachiisuuf ni yaalla jechuudha. Wal bira qabnee ni hubanna jechuudha. Yoo isin kan hin hubanne tasa jallatu taatee jette kalas furmaata biraa yookaan kallattii biraatti nama geessa waan ta'eef biraa dhaabbachuun na barbaachisan jedha. Nin fudhachiisa jedhee immoo abdiin hin qaba waan ta'eef nan amansiisa waan an jaalladhu naa wajjin innis akkasiin jaalladhu anis abdii irraa qaba jechuudha. Okay, falli jirulleen amansiisuudhamu kana yaaduma sirriiti. Gaafiin kudhanaffaa maal jedha seete yeroo hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu barte san osoo biyya jiraadhe jettee yaaddee jirta? Yeroo hidhamtoonni siyaasaa gadhiifamanu biyya nuti keessa jirru biyya baqaa keessaallee biyya baay'ee gadaanaadha. Biyya kana utuun biyya jiraadhee jedhee biyya jiraadhe keessaa yuutuman biyyuma tokko biyyuma olii gadi akka fedhanitti adeemanii gammachuu bifa gaariidhaan qalanii yookaan immoo wama tokko godhanii wama maqaa namaaf qabu ittimaan gammadanuu saayibban yookaan hiriyoota baay'ifatanii wajjin adeeman utuu biyyuma akkasii keessa jiraadhe jedhee iyyuu abiyeen ture jechuudha. Biyya kan keenya ilaa gama.
Aga biyyuma Kaayiroo biyya mirga namaa qabdu biyya namaaf hedduu gammachuu bakka itti gammadan namaaf hedduu qabaatte jedheeyyuu amma Kaayiroo sana yoo hawwin ture jechuudha. Garuu hin taane biyyi nuti keessa jirru biyya olii gadi wal bira rakkoo ta'uu akkasumallee gammachuu xiqqoos nama biroo lama sadii wal biratti argan rakkoo guddaatu uumame waan ta'eef. Kanaafuu baay'ee isaan hawwetuun biyya jiraadhe jedhee osoon biyya jiraadhe dhaqee anillee achitti argamee finfinneedhumatti argamee gammachuu kan irraa qooddame jedheen ture. Yoollee kunillee hafee jedhetuma biyya biraa tokko tokko keessa jiraadhe gammachuu bakka tokkotti wal geenye gammanne jedhee hawween ture jechuudha. Dhugaadha biyyi nuti keessa jirru biyya walitti dhufeenyaaf taatu miti haa ta'u baguma nagaa qabaannee asumatti jirannee hedduutu manadhaa keessaa rakkachaa jira. Darbee gaafii 11ffaatti si dabarsa maal jedhasite gaafii 11ffaani artistoota Oromoo keessaa ka ati akkaan sirba isaa dhageeffattu eenyu? Baay'ee galatoomii baay'ee sirba hin dhageeffatu. Geerarsa akkasumallee gaafa waa'ee qabsoo irratti ni dubbata. Sirboota Galaanaa Gaaromsaa nan dhaggeeffadha baay'eetti numuun dhaggeeffadhe waa'ee qabsoo irratti ilaalaan ture jechuudha. Kanan immoo baay'ee isaa dinqisiifataa ture kan hundi namaallee dhaggeeffatu kan Hacaaluu Hundeessaati. Sirba yookaan geerarsa isaa akkaataan itti uummata onnachiisaa ture akkaataan itti bakka barkumee sanatti sana irratti uummata onnachiisaa ture yeroo wayyaaleen jirtu sana dubbataa dura bu'ee yeroo Eertiraanii fi Itoophiyaa walitti araaramtullee geerarsa sanaan rakkoo uummataa ibsaa akkasumallee uummata bashannansiisaa ture sun baay'ee na ajaa'ibsiise jechuudha. Kanuma jechuudha irra caalaatti. Okay, gaafii amma dhumarra geenye jirra kun gaafii dhumaati. Qabsaa'ota Oromoo keessaa eenyuun dinqisiifattaa? Qabsaa'ota Oromoo keessaa warra qabsaa turan qabsoo keessatti warra qabsaa turan warra amma lubbuun jiran tokkoffaa irratti Dooktar Mararaan baay'ee dinqisiifadha. Waggaa 50 yookaan namni tokko waggaa 50 yeroo waggaa Hayila Sillaasee yuunivarsiitii Finfinnee keessatti yeroo inni mormii kaasanii mirga ofiitti beekan tanaallee paartii kana ijaaran jechuudha. Hanga yoowwana sadarkaa hooggansaa irratti nama cimaadha. Nama hayyuudha. Nama akkasii qabaachuun na dinqisiifachiisa jechuudha. Lammaffaa irratti Jawaar sabni afaan tokko walitti ta'uu hin dandeenye nama baay'ee dinqisiifadhu keessa. Nama walitti qabuu hin danda'amne osoo namni iyyuu qilleensa Oromiyaan hin bilisoomsa jedhe yeroo gabaabduu keessatti bilisoomsee agarsiisa jechuudha. Biyya keenya illee hin bilisoomsa jedhee bilisoomsee agarsiisa jechuudha. Nama kana nan dinqisiifadha. Nama lamman kana akka ajaa'ibaatti hin dinqisiifadha. Akkasumallee Jaal Daawudii yeroo baay'ee akka warri woboo kuni akka badu godhamaa ture jechuudha. Akka inni hin banne eega jaarraarraa fudhatee jedhee nama waggaa baay'ee turedha. Namni kun nama umuriidhaan ture qabsoodhaaf of kenne jechuudha. Akka inni hin bannee fi akkasumallee warra isaa wajjin dhufee jedhe amma araarsoo biqilaatti yoo itti aanaa isaallee yoo ilaalle jenne aga baduudhaa fi takkattuu dhaqanii paartii biraatti harka kennatan jechuudha. Akka inni baduudhaa fi isallee balleessuudhaa godhan. Inni cichee amma wanaayyuu mana isaa keessatti hidhamee jira jechuudha. Akka inni hin banne paartiin kun akka eenyuun kun tasan dhabamne godhee jira fideessatti dabarse jaalmaarroo dabarsee jira jechuudha. Namni kun nama waan qabe irratti cichee waan ta'eef baay'ee jara sadan kana dinqisiifatte kan jedhudha yaadni kun. Okay, maashar hedduu galatoomii gaafii kiyyaa anas biratiin xumuree jira. Ergaa qabatte immoo carraa siif kennee jira. Hordoftoota keenyaaf dabarsiisiin jedha. Egaa hordoftoota gushoo jalatti argamtan hundi keessaniyyuu baga jiraattanii sagantaa hanga yoowwanaatti nu wajjiniin turtaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Sagantaa kana fakkaatu ammas walitti kan deebinu ta'a hangasitti illee sheer laayikii gochuudhaan yaada kan keessan jalatti babarreessuudhaan bira dhadhaabbadha. Gaaffii fi qeeqa yoo qabaattan waan dubbataa walirratti yoo qabaattanii jettanillee koomentii jalatti babarreessaa jajjabaadha wal jajjabeessinaa
yaada qabdan komentii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Nagaan nu turaa galatooma ulfaadha. Okay, maashar keessummaa taate as istiidiyoo keenyatti nuuf argamu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu si galateeffadha. Kana boodas waliin deebinee waan garaagaraas waliin hojjechuu dandeenya. Haala tokko tokko mijeeffanna. Garuu gaafiif deebii namaaf godhuufis sagantaa kana karaa kanaan godhuudhaaf guyyaa jalqabaati. Wantoota hir'atan hedduullee yoo kan jiraatan taate nuuf olchaan isiniin jenna hordoftoonni keenya. Gara fuula duraatti waa baay'ee hojjechuu dandeenya. Waa baay'ees qabannee dhiyaachaa jirra. Kanaafuu YouTube chaanaalii kiyyaa fi kan maashariis description jala isiniif kaaya. Subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Yaada qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa isiniin jenna.